Bio Production. Bio Production. Dhukkubni haareenni baatilee dabran keessatti mul'atee addunyaa tana yaada keessa galchaadhaa jiru kun SARS jedhama. Afaan Ingiliziidhaatiinis Severe Acute Respiratory Syndrome hoggaa jedhamu xabiyaan isaa hoggaa laalan dhukkuba nimooniyaadhaa kan michii sombaa jennuuniin wal fakkaata. Dhukkubni kun dura kan mul'atee biyyoota halaala bahaa keessatti ammaan tana ammoo ardiilee hunda keessa facaadhaatti argama. Biyya teenya keessatti ammaan duratti akka hin galmaawin dhaga'amullee Afrikaadhaas lixeeti jira. Tanaafu SARS laalchisee kan diddibboo hin inni geenye takkattiin hornagamee jiraadha jechuu danda'u akka hin jirre xabiyaan dhukkubichaatu ni mul'ifti. Dhukkubni vaayirasiidhaan tamsa'a jedhamu kunis vaayirasiidhaan tamsa'a jedhamu malee vaayirasiin isa muddutuun akkamiin akka bittinnooyituu fi eessaa kaatee garam akka kutaartu hamma ammaatti wanni mirkanaa'e takka illee hin jirtu. Tanaafuu dhukkuba SARS jedhamu kanaaf jecha ogeeyyii wal'aansaatii fi saayintistootiin dhimmi kun laalu HIV/AIDS daran muddamsuu keessa hoggaa galan eeggannaadhaafis mootummootaa fi qaamawwan hawaasa addunyaadhaa malli maali jechaadhaatti argaman. Dhukkubni kun dhukkuba talaalliinis ta'e qorichi ammaan duratti hin argaminiif takkaa'u kan wal'aansisaa ammaan dura kana jedhameetiin hin dubbatamin hoggaa ta'u ammaaf malli tokkichi irratti xiyyeeffame osoo hin qabamin ifirraa ittisuu qofa. Tanaafuu biyyootiin dureeyyiin inni keessatti mul'ate manneen barnootaa, waajjiroota, bakkee bashannanaatii fi bakkuma namni itti baay'atu hundattuu akka uummanni eeggannaa cimtuu godhuu kakaasaadhaatti argamani. Lammiileen biyyarraa biyyatti imaltaa'anis qoqqobni irratti godhamaadhaati jira. Keessaa'u lammiileen biyyoota halaala bahaa kan dhukkubni kun keessatti argame gara biyyoota addunyaa biraatti akka hin imaltooyne hoggaa ugguraman mootummootiin hedduunis lammiileen isaanii gara biyyoota kanneen akka hin imaltooyne dhorkaadhaati jiran. Qo'annoo hamma ammaatti gaggeeffamteen dhukkubni michii sombaatiin wal fakkaatu kan SARS jedhamu kun kan nama tokkorraa kaanitti dabru takka kan nama mudatu vaayirasii koronaa jedhamtuuni. Vaayirasiin koronaa jedhamtanaan haa jedhamu malee vaayirasiin koronaa tunuu sababa dhukkuba kanaa taatee achi bahuudhaaf ammaan duratti wanni mirkanaa'e takka illee hin jirtu. Xabiyaa vaayirasii tanaa hoggaa laalan ammaas bifaa fi haala isaa jijjiirachaadhaa hatattamatti waan tamsaatuuf jecha wal'aansi dhukkuba kanaa akka jabaa rakkisaa ta'uu akka noolles shalagamaadhaati jira. Akkaataan vaayirasiin tun tokkorraa kaanitti ittiin dabartuus irra guddinsaan qaamaan wal tuttuquudhaanii fi hafuuraanis ta'e boowliidhaa fi dafkaa nama dhukkubsaterraa bahuun akka ta'e hoggaa dubbatamu kana maleedhaas SARSiin bishaanii fi dhangala'aa adda addaatiinis mi'oota tuttuqamanii fi harka wal fuudhuudhaanis akka dabrutu beekama. Asxaaleen dhukkuba kanaatis hoggaa jalqabu diifa fakkaateeti laqaddii qaamaa uuma. Leeddaan isaatis digirii seelsheesii 38 ol hoggaa dabru dhukkuba mataadhaatii fi qaama nama caccabsuudhaan beekama. Itti aansuudhaanis qufaa goggogaadhaa fi dabreetis akka deemsaa garaadhaa qabu itti dhaqqabameeti jira. Dhukkubsattoonni SARS gariin torbaan tokko keessatti hoggaa qabsatan gariin ammaas ni dhumani. Kan inni irratti hammaatus namoota ammaan duratti dhifkaa takkaa'u illaa sombaa yookaan qaama hafuurfannoodhaa tamiyyuunuu qabameetiin fayyee fi manguddoo irratti akka ta'es shalagameeti jira. Dhukkubni SARS nama tokkorraa osoo hin mul'atiniin duratti eega qaama isaa keessa jiraate gama nama fayyaadhaatti akka dabru hoggaa eeramu vaayirasii koronaadhaa tan diifa dabarsuudhaan beekamte tana maleedhaas tarsiimoo biraatiinis dabruun isaa hin oolamu jedhameetti sodaatama. Gama wal'aansaatiin ammaan duratti qorichi SARS kana jedhamee beekamuu baatullee saayintistoonni chaayinaadhaa qoricha vaayirasoota kan ribaavaayiriin jedhamu dawaa asteroidoች jedhamu wajjin walitti makuudhaan bu'aa qubsaa argachaadhaati jirraa jedhan. Karaa biraatiin ammaas qulqullummaa takkaa'u tarkaanfachuu isaarraa kan ka'e dhukkubsattoota SARS daree kophaadhaa keessatti waan kunuunsaniif ogeeyyiin wal'aansaa ifiifuu fuula isaanii
maaskiidhaan haguuggachaadhaatii fi harka isaaniitis haqaarrachaadhaa akka jabaa if eegaadhaa jiraatanillee isaan ififuu galaafatamaadhaa akka jiranis oduuleen gamasirraa burqitu ni mul'ifti. Kunis dhukkubni kun hangam takka akka dafee tamsa'uu fi haala gaddisiisaadhaan akka hudhublaa'u namatti mul'isa. Dhukkubni SARS ajjechaa isaa daran tamsa'insi isaa hammaatullee ajjechaan isaatis dhibbeenta adda addaatu kaayamaafi. Biyyoota dureeyyii keessatti ajjechaan isaa dhibbeenta 30 hoggaajaan biyyoota garii keessatti ammaas dhibbeenta 50 gaa kajuutu jira. Manguddoodhaa fi warra ammaan dur dhukkuba qaamaa furfannoodhaatiin qabame irratti ammoo kanneen qabaman keessaa cinaan tokko akka fayyuu hin dandeenye waan beekame. Dhukkuba kanarraa qabamuudhaan eewalamuudhaafis tuuta namaa keessa galuu dhabuu galtu ammoo waan fuulatti kaayyatan godhachuudhaaf amma harka dhiqachuufaadhaatu barbaachisa. Harka qofa osoo hin ta'in fuulaas dhiqachuudhaaf qunnamtii namaa takka waan meeshaadhaan tuttuqan hunda booda harki saabunaan qulqullaa'uun ammoo waan bira dabarsa hin qabne. Asxaa akkasii yoo ifirratti arkan ammaas hatattamatti gama wirtuu wallaansaa dhaquudhaatu barbaachisa. Hamma ammaatti addunyaa tanarratti dhukkuba kanaan namoonni 4,000 gahan qabamuu isaanii hoggaa beekamu kanneen keessaayis 200 ol kan ta'an du'aniiti jiran. Dhukkubsattootaa fi akhiramtoonni kanneenis lammii biyyoota 34 hoggaa ta'an biyyootiin hamma ammaatti qabatamaadhaan saarsiin keessatti beekamee galmaa'ee jirus Chaayinaa, Kanaadaa, Biraazil, Faransaay, Jarman, Siwiidin, Hong Kong, Taayiwaan, Taayilaand, Kuweet, Speen, Maleeshiyaa, Filipiins, Roomaaniyaa, Singaappoor, Afrikaa Kibbaa, Indooneeziyaa, Siwiizerlaand, Xaaliyaan, Eerlaand, Jaapaan, Ingiliz, US Ameerikaadhaa fi Veetanaami.